Oduu gaddisiisaa Yuunivarsiitii Hawaasaatti barattoota kutaa 12ffaa qoramaa jiran irratti miidhaan qaqqabe. Miidhaan kun kan qaqqabe yuunivarsiitichi kaampaasii lama kan qabu yoo ta'u, barattoonni kaampaasii tokko gara kaampaasii biraatti osoo ceesifamaa jiranii riqichi kaampaasii sana lameen gidduutti argamu cabuudhaanidha. Balaa kanaan miidhaan salphaa fi cimaa kan qaqqabe yoo ta'u, barattoonni miidhaan irra qaqqabe kun yeroo ammaa yaaliin kan taasifamaafii jirudha. Egaa barattoota lubbuun miidhamaniif boqonnaa hawwaa, maatii barattootaaf jajjabina hawwina.
Barattoota lubbuun miidhamaniif boqonnaa hawwaa, maatii barattootaaf jajjabina hawwina.